Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 20 bara 2022 isin dhageessisa. An iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gumaacha waboo humneessu gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar marsaa 12ffaaf taasifame irratti maaddelee hedduun biyyoota akka Yemen, Saudi Arabiyaa, Kuwait, Dubai, Masri, Beirut, Jabuuti, Jordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun gumaacha waboo humneessuu taasisaa turan marsaa 12ffaafis itti fufanii jiru. Akka qabsoon bilisummaa Oromoo galma geessuuf ilmaan Oromoo biyya Yemen magaalaa Sana'aa jiraatan gumaacha waboof marsaa arfaffaa maaddeleen armaan gadiin ijaaramuun gumaacha taasisanii jiru. Maaddee Jaalnadhii Gammadaa Riyaala Yemanii 100,000 gumaachanii jiru. Maaddeen Jeneraal Waaqoo Guutuu Riyaala Yemanii 99,000 gumaachanii. Maaddee dubartootaa kan ta'e maaddeen falmattuu sabaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka galma geessuuf Riyaala Yemanii 70,000 gumaachaniiru. Maaddee sooressaa jaarraa abbaa gadaa Riyaala Yemanii 10,000 gumaachaniiru. Maaddeleen arfan akka waliigalaatti Riyaala Yemanii 285 gumaachaniiru. Gara qarshii impaayera Itoophiyaatti yoo jijjiiramu 360 qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Dhuma irratti Oromoon afaan qawween waan gabroomeef Oromoon bakka jiru qabsoo hidhannoo waboo akka jabeeffatu dhaamanii. Nuti maaddeleen arfan hanga sirni garboonfataa piippii kufutti waan nuuf danda'ame hundaan qabsoo keenya irraa duuba hin deebinus jedhaniiru. Itti fufuun gurmuun tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti sabboontonni ilmaan Oromoo ijaaramuun gumaacha taasisanii jiru. Sabboontonni kunis kimmiyaa biyya Yemen Alqaayidaa irraa doolaara 50, Oromiyaa biyya Saudi Arabiyaa irraa qarshii 2,000, Raashid biyya Saudi Arabiyaa irraa Riyaala Saudi Arabiyaa 200 qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Walumaa galatti gumaachi gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar marsaa 12ffaaf taasifame qarshii impaayera Itoophiyaa 368,900 gumaachanii jiru. Gumaachi kunis kan duraa caalaa kan itti fufu ta'uu fi ammas gurmuun kun kan duraa caalaa ijaarsa isaa cimsuun yeroo gabaabaa keessatti gara jaarmiyaa abaa waboo gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcaritti of jijjiiruuf akka jiru koreen qindeessituun gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar dhaamanii jiru. Sabboontonni maaddee Elemoo Qilxuu jalatti gurmaa'an waboo jabeessuuf qarshii 1,700 walitti qabuun waboo qaqqabsiisanii jiru. Ittuma fufuun sabboontuun intala Oromoo jiraattuun biyya Saudi Arabiyaa Siifan jedhamtu dhuunfaan yeroo jalqabaatiif qarshii 4,180 waboo qaqqabsiiftee jirti. Kana malees ilmaan Oromoo quuqama saba isaaniitiif qaban garee qarree neetwork tiiktookii jalatti walitti qabamuun tiiktookii irraa mallaqa waboof guuraniin USA irraa doolaara 13,261, biyya Arabaa irraa doolaara 6,748,99 waliigala doolaara 20,000 walitti qabuun karaa waboo taaksifoorsii waboo qaqqabsiisanii jiru. Gara fuulduraatti madda galii garaa garaa uumuun waboo dinagdeen humneessuuf akka cimanii hojjetan waadaa seenaniiru. Maaddeen baabura qabsoo Magarsaa Barii marsaa 7ffaaf qarshii Itoophiyaa 18,750 waboo hundeen jabeessuuf gumaachanii jiru. Koreen baabura qabsoo Magarsaa Barii waamicha uummata Oromoof taasisaniin uummanni Oromoo keessaa fi alaan yeroon harka wal qabannee ciminaan qooda qabsoo irraa fudhannu amma waan ta'eef ajandaa diinni nuuf uume addaan nu qooduu fi shiraxatu kanaaf otoo gurra hin kennine waboo cina haa dhaabbannu jechuun waamicha dabarsanii jiru. Tumsii fi deeggarsi waboof taasifamu kan yoomiyyuu caalaa
cimee itti fufee jira. Akka kanaan jaarmiyaan tokkummaa baqattoota biyya Yaman konyaa raadaa gurmuu urjii jalatti walitti qabaman waboo dinagdeen cimsuuf marsaa 22ffaaf doolaara 18,400 akkasumas maadheen shamarran gurmuu urjii jalatti ijaaraman doolaara 100 walumaa galatti doolaara 18,500 waboo qaqqabsiisanii jiru. Gareen gurmuu urjii kun ibsa ejjennoo baafatanii jiru. Abaa waboo tinnisuuf dirqama duraan qabnuun alatti waamicha hatattamaa ajajaa olaanaa abaa waboo fudhannee baanee jirra. Gurmuun urjii deeggarsaaf tumsa abaa waboof taasisu kan duraa caalaa ofitti fuudhee haga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Qaamota qabsoo gootonni meeqa irratti wareegamanii asiin gaan duubatti deebisuuf afaan faajjii uumuuf tattaafatan dura ni dhaabbanna. Warreen mana diinaa keessa ta'anii yakka raawwatan seenaanis seeraanis ni gaafatamu. Aggaammii diinni moonaa qabsoo abaa waboo fi biyya alaatti xiyyeeffatee jiru dura dhaabbanne fashaleessina jechuun konyaan raadaa gurmuu urjii ibsatanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa abaa waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa, injifannoon uummata Oromoo.